Nu alaabaan ni qabna akka aduu hanga'u gameessa duuluuf qabna osoo qofluu hadu'u if wareeynee ol qabna kumkumillee naa du'u alaabaa dhabuun gabrummaa namummaani sirru'u nu alaabaa ni qabna akka aduu hanga'u gameessa duuluuf qabna osoo qofluu hadu'u if wareeynee ol qabna kumkumillee naa du'u moggaan lameen diimtu'u magariisaan iddu'u walakkaansii oda'a handhurtisii adu'u madadnisii hedduu akkam jirtu nagayaa fayyaadhaa harka fuunee walit deebine pirojektiin keenya haaddacituu miti welkaam baga nagaan dhuftanii sibahat nagarattis yaadaan kennadhaa OPDOdhaa fi TPLF akkamittiin ilaalawaan hin juun ifatti lafa kaahee achira dubbachuudhaaf deema san dura garuu waan takka namni kufaatii hiriyaa fi erga silaata fide erge gurbaadhaatu irraachi garagalee maal jennaan mataa lafa taa'u kanaatu na gorsee jeen mataa lafa taa'u kan mataa irraa fuudhee lafa taa'u kanaatu na gorsee jeen TPLF takalee ni moohamnaa jettee takka hin yaadin ta diktaatara irraachi aanu taatee ummata Itoophiyaa kana hunda kopheen irratti deemtee irratti tuftee irratti haqqiftee nu malee maaltu jira amata dhibba biyya kana bulchinaa irra deemne jettee dhaadachaadhaa turte arra carraa akkanaa hugguu mudatan caffeeraammis ni gammadamoo ni gaddaa waan jedhu dhageeffadhaa caffeeraammis ni gammadamoo ni gaddaa ijoolleen qacaleen dabballeen loon beeyladaan bilchiginaan Facebook irra gadhiifte juntaa dhanuun jedha ergamtoota juntaa ergamtoota shaneedha abbaa biddeenaa shaneedhaati maal jedhan abbaa taayee dandaadha abbaa nabsee shaneedha taayee maalli wanta baanee sibaat naggaadhaa baanee wayya gud yaaboo idaa addunyaan tun idaa addunyaa tana gubbaa idaa maal jedhan beektanii arraanni qeeyran qabuu jette Oromoon arraanni qeeyran qabuu afaan namaa kun uuma fedhe dubbata daangaan hin jiru dubbachuudhaaf dubbiin sirraa bahuudhaaf daangaan hin jiru abootu ni fakkaattu dubbatiin jirtu waan yaadde sammuun gowwaatis afaan gowwaatis homo dubbata afaan aqilaatis homo dubbata garuu waan keessaa bahuutu bu'aa qabaa fi bu'aan qabne waan yaaddee dubbattu waan yaaddee hin dubbanne hugguuni ergamtoota juntaan hun jaan deero kun dhiiroo kanuunjuu kun eenyu jettidha jabeeroo garii dhiiroo eenyu kanummaan ergamtoota juntaan hunjuu kuni OPDO dhamo nama biraatu maleekaa samii tanaa gabbu'ee warra takkaa waan billeessin takkaa yakkan dalagin qulqulloota warra rabbi biraa gabbu'ee gartee hawaa takkan billeessin kanaa gabbu'ee ergamtuu juntaadhaa sabboonotaan jamoo dhiiroo waan biraati addunyaan tun anyhow karaa dubbiitii yaatiin seena ani dhageeffadhaa warri TPLF kakalee amata 27 Oromoo irratti haqqisaadhaa ture warreen gaafa irreecha Oromoon nam 700 ol za'aa takka keessatti qarre dhumtee kaan bombiidhaan kaan xitiidhaan fixan tokkolleen kas ba'ee ummanni Oromoodhaa kun dhugaa qabu dhabee mootummaan tun nu keessaa baatee mootummaa olaantummaa Tigraayitu biyya bulchaa jira jaanii lammiin Tigraay tas baatee Oromoodhaaf dubbatti akka illee hin jirtu TPLF keessaayis TPLF hin boyna OPDO keessaayis tokkolleen kas bahee wanni sun badiidha jee tokkolleen hin jiru ni galatoomfatan amaan kadir yoo yaattan aggaazii Oromoo kasif fixxe galatoomaa jee biratti bahee mataa qaqqabatee ummata kana fixuu keessaniif hedduu galatoomaa jee galata galcheef arraan tana amaan kadirii fi abiifaan wajjin dalagaadhaa jiran ani yoo kiyyaati yooni warri kalee ama 27 Oromoo cidhaan qadhabee miilarraa muree harkarraa muree dubartii teenya gudoodee haadha teenya boochise abboota keenya nurra fixee suni
yoon tokkoon isaanii fidanii dirree finfinneeratti uummata baasanii rarraasan caffeeraamis nama ililchu niin ililcha hijaan kaleetis nu garaan baatu garuu waan takka wanni uummanni Oromoodhaatii fi OPDOleen addaan baafachuu qaban gaafa kalee jarri TPLF kun Oromoo fixaa tureesi ka akka sareedhaa dutaadhaa dura deemee Oromootti qubalaatee yoo tokko jeesaa jenee ergan kudhan ajjeesee galu OPDOdha ture yoo tokko jeesaa ittee TPLF ergite ka kudhan ajjeesee hunoo goftaa koo ati tokko jettee kudhaniin dachi galche je'ee goftaa isaa gammachiisuudhaaf Oromoo fixaadhaa ture OPDOdha ture anjara kana lameen adda baasee ilaalu obboleeyyan kee dhageeffadhaa Sibahat Naggaatii fi Abbaa Duulaadha Sibahat Naggaadhaatii fi Kumaa Dammaqsaadha Sibahat Naggaatii fi Amaan Kadiir Sibahat Naggaatii fi Abiy Ahmad an adda baasee ilaalu Mukhtaar Kadiir Amaan Kadiiriin jee eda Amaan Kadiir Oromoo jira khabira maqaa wal fakkaata anyhow duuba jara kana adda baasee ilaalu isillee waan kana wadda akka dabballeen kashlabbee waa takka hin beekne siyaasaan beekne dabballeen waan arraa malee waan arra nyaattu malee kalee maaliin nyaadhee yaadanne akka isin hin dayin jarri kun hundinuu gaafa kalee TPLF hidhaa keessatti namni keenya cafaqamaa ture barka cafaqaa ture OPDOdha afaan Oromoodhaa dubbateeti akka sareedhaa dura deemee kun akkas hunoo kunis sabboonaadha tullaal alaabaadha tulchitee manaa qabdi kun qawweedha manaa qabaatii hoottaa je'ee kan uffidaa ture Abiy Ahmad faadha an garaagarummaa Sibahat Naggaadhaa qabamuun hin gammada akka gaaritti hin gammada Sibahatii miti silaa tokko warri TPLF hakalee gaafa Hacaaluun galma barkumeedhaati dhugaa Oromoodhaa dubbatu akkamitti Hacaaluun tiivirratti baay'ee warri dubbatu sun silaa gabbahee Finfinnee keessatti uummanni Oromoodhaa bahee fannifame an nama ililchee harka dhoo yookaanis nama dura mataa facaasu hijaa arraa fi kalee qabna wanni ajaa'iba isin godhu wanni namni doofaa wanni nama dirreedhaan galle wanni nama gowwaadhaan galle maali beektani TPLF ama 27 OPDO wajjin nu fixaa turte OPDOon garuu booda aanteeti ammaas nu fixaadhaa jirti warri kalee TPLF ergamaa ture arra goftaa nafxanyaa tolfateeti arraas nu fixaadhaa jira kamtu irra hamaadha diina kee kaleedhaa kan cabsitee mootee irra aantee irraa haatee fi diina arra sijjeessu jiru ammaas arra bar haati Oromoodhaa arraas bo'uun dhiifne qe'een Oromoo bar arraas saamamuun dhiifne dubartiin Oromoodhaa bar ammaas gudeedamuun dhiifne sigala silaa kan silaa walumaa galleetu OPDOllee walii gallee aboo dhugaadha qabdan lakki yaaboo eda ama 27 Oromoo fixaa ture TPLF waa isinii miti silaa kan jennu yoomi silaa eega TPLF biyyarraa baate Oromoo irraa duuti dhaabbattee Oromoo mirgarkattee nagaan gabbaatee dalagattee silaa galtee hayyee yaaboo lakki duraanuu edaanuu TPLF tu nama keenya akkas godhe edaanuu jarri OPDO kun humnuman qabne malee silaa sabaaf dhaabbachuu nu barbaada jenne silaa arra isinii wajjin dhaabban mee duuba eessarra dhaabbanneeti TPLF abaarree isin faarsina yaa OPDO Abiy Ahmad dhumaatiin haga kalee caalaa arraantana Oromoon tuffatamtee dhumaadhaa jirti arraantana dubartiin Oromoodhaa gudeedamaa jirti eenyuun bulchiinsa OPDOdhaatiin bulchiinsa Abiy Ahmad arraantana manguddoon teenya xiqqaachaa jirti arraantana manneen amantiidhaa charchiidhaa fi masginilleen gubachaadhaa jiran bara Abiy Ahmad bara OPDOon biyya bulchitu jechuudha sigalee maqaan kalee TPLF maqaa ABO'tiin nu reewwatu maqaa keenya jijjiirre maqaa ittiin qabsaa'u jirru maqaa ABO'dhaa bareedaa nuti baafanneeni ABO billeessitee nu qabsaa'aadhaa turte atles maqaa ABO'dhaatiin arra OPDOdhaa fi nafxanyaan Onakshanee maqaa Onakshanee juuni ilmaan Oromootti taappellaa maxxanstanii ilmaan Oromoodhaa lafarraa haxaawaadhaa jirtan arraan tana dargaggeessi Oromoodhaa bara TPLF caalaa bara goftaan keessan TPLF caalaa bara goftaan keessan nafxanyaadhaati irra hidhamee rakkachaadhaa jira dargaggeessi Oromoodhaa karuwattu mee eessarra dhaabbanneeti isin caalchifannee TPLF diinaa jenna isin lachuutu diinni keenya hamaan ammaasii diinni kee hamaan ka keessa keessi beeku ka afaan kee dubbatu ka iciitii kee beekuutu si galaafata OPDOon diina keenya akka asiiti jechuudha
diina keenya ka afaan keenya dubbatu ka qe'ee teenya dhalate kan garaan nu keessaa bitee nu afaan deebiftee alagaan nutti hin taphachu jirtu diinni keenya badaan OPDO ilmaan oromoodhaa kana hubadha diinni keenya badaan nama si beekuutu irra si galaafata warra afaan keenya dubbatu halee TPLF wanni guurtee nu keessaa jaartee nutti ergiteef jarri kun qe'ee isaanii beekaa icciitii jara kanaa baaseen nu kennaa qubatti laateeti kanaa badii qabaa kun kana dubbataa kun OLF kun lakkii addaan nu baasaa kanaafi parpasummaan isin irra jaaramtanii kana OPDO gaafa Abiy Ahmed faa isaa ijoolleedhaa isaa makudhashanii fuudhanii leenjisan qe'ee oromoodhaa keessa erganiiti qe'ee oromoodhaa basaasaadhaa ture Abiy Ahmed qe'ee oromoodhaa wallagga keessa qabataa ture ka olii gad deemee oromotti qubalaachaa ture ijoollummaadhaan Abiy Ahmed wahuma saniini basaasummaani baratee osoo basaasuu koreelummaa argate mee duuba eessa dhaabbanne eessa namanna jara keenya yaa OPDO teen eessa dhaabbanne eessa namanna isinuu kana muka teessaniiti mooyyee gubbaa teessaniiti muka machaadhaa jirtan TPLF warri arraantana dhugaa oromoodhaatu be haqa oromoodhaatu diina oromoodhaa lama waliin dhawaadhaa jira nafxanyaadhaa fi TPLFis haqa oromoo dhugaa oromoodhaa dhugaa haadha oromoodhaa dhugaa abbootii oromoodhaa dhugaa shamarran oromoodhaa ka gudeedame dhugaa ulamaa'ee oromoodhaatu arra deebisee oromiyaa keessaa ol baasee madditti ka isinii akka wal nyaattan isin godhaadhaa jiru haqa oromoodhaati kana fudhaa garuu wanni ajaa'iba namatti ta'u wanni arra TPLF irra ga'e kun nurraas gahuudhaaf taa'etti yaaddan dhugaan ukkaamsaa ooltus nu baati wanni arra TPLF irra gahaa jiru kun keessattuu arra harkatti oromoon dammayxee qeeroon oromoodhaa kumaantamaan leenjifamaadhaa jirtu look at this asna laali OPDO ija bari naali kan qeeroon oromoodhaa qarreen oromoodhaa hidhachuudhaaf roga hundaa oromiyaa guutuu keessaa leenjifamaadhaa jirtu leenjii waraanaa fudhachaa jirtu dhuftees barbadeessuudhaaf arraa miti gaafa duraa gaafa oromoon harki 25 hin dammaqin 1991 bara not even 25% bara oromoon dammaqe gaasan bara oromoodhaatu nu dhawaa ture 1991 irraa hanga 97 dhaa kan nu dhawaa ture oromoodha namni keenyaa hin dammaqe beekumsan qabu mi'aa bilisummaadhaan beeku gabrummaa jala yeroo dheertu ture arra qeeroon oromiyaa barraa hanga dhiyaa kaabarraa hanga kibba dammayxeeti leenjii fudhachaadhaa jirti leenjii treeningii arra ijoolleen qeeroon qilleensa irraati biyya keessaa qilleensa irraati ijoolleen duraanuu yeroo dheeraa qophooyti kumaandoo tukaandoo qophaa'anii taa'u jiran ijoolleen qawwuma dha'uu qaataa qabuu ilaamaa naqachuu qofa barsiifta malee ijoollee arraan tanaa oni barsiiftu jirtu simple dhageessu yoo ijoollee waraa jiraata keessa yoo dhageessan dargaggeessa oromoodhaa ka ammaan tanaa wallaggarraa qabii hanga gamas jijjigatti wanni barsiiftan qawwuma qaataa qabdee ilaamaa galfachuu qofa malee ijoolleen ispoortii qilleensarraati ijoolleen akka firraan garagaggalti osoo qeeroon tun jirtuuti OPDO'n anis carraan jara kana mudate kun anis na mudachuudhaaf ta'a anis saba kanaan miidhaa jira saba kanaan boochisaa jira haydhi saba kanaa na qabuudhaaf ta'a qeeroon arra leenjifamaadhaa jirtu kun natti lafaa ka'uudhaaf teessi you don't even see this OPDO kan gartan rabbiin qoonqoodhaan isin ukkaamseeti summun bukumun ummiyuun fahum laa yarjuun sangartee ijaas ni qaban hin arkan gurra qaban hin dhagayan dhugaa realitii arkan jechuudha realitii jirtu arkan ijaanis numa arkanii garuu dhugaan itti mul'attu rabbiin jaamsee rabbiin ballaa godhee rabbiin duucheeti isin uume garaadhaan yaaddan qochumaadhaan yaaddan wanniin ju'uuf kanaaf wanniin isin qochumaa yaaddan samuun yaaddan ju'uuf carraan irratti TPLF mudate kun nutis nu mudachuudhaaf ta'a jettanii hin yaaddan hin beektan you don't know this arra abbadula man qabne yoo dhugatti nama oromoo miidhe kan barbaadan taate yoo nama ummata cunqurse kan barbaadan taate maaliif amaan kadiriniin Abiy Ahmed maaliif amaan kadir ka oromoo
irreecharratti Oromoo harka qullaa jirtu nam dhibba torba warra jeeseen as ba'ee galatoomaa kajeen maaliif isa hiniini? Eeyyoo dhugaan jiraatti. Isin hundinuu hattuu waan taataniif hattummaadhaan harka walirra qabdaniiti arra yaada namaa jijjiiruudhaaf akka gartee waan diinni keenya tokkicha gartee warra TPLF qofatee TPLF bar gaafa Oromiyaan beektu afaan Oromoodhaan beektu nyaata Oromoon beektu amal Oromoodhaan beektu isiniitu harka qabeenu keessaan fiigaadhaa ture. Ati faan ijoollummaadhaan Abiy Ahmed ijoollummaadhaan daa'imummaadhaan namni diinaa ergamaadhaa guddate irra badaan abbaa duulaa farrasi yoo dhugaa taate silaa arra warri qabdu sibiri jira amaan kadir faadha abbaa duulaa faadha eenyutu OPDO badirraa qulqulluu godhee TPLF yakkamaa godhe yakka hojjetame hundaahu irra caalatti warri hojjete isin inumaan maas irra deebitanii waan kalee TPLF wajjin gootan arraas gooftaa biraa barbaadatanii naftanyaa wajjin nu godhuun daranuutu madaa Oromoo irratti akka soogidda naqaa jirtan soogidda kan naqaa jirtan. So yaada kiyyaan clear godha yaada kiyyaan clear yaada maasii joollee ana fakkaattu rogeeyyii Oromoodhaa yaada maasii qabsaa'ota Oromoodhaa warra dhugatti Oromoodhaaf dhimmu Oromoodhaaf yaadu akka yaada kiyya kana qaban dhibbatti amantii irraa qaba. Oromoon TPLFiif arraa miti kalee ergamteen beektu sabboontiin Oromoodhaa. Keep this in mind. Arraa miti gaafa TPLF humna qabdu gaafa isin gajjettanii kophee haxooytaniif dubartii TPLFiif. Gaafa isin TPLF huccuu miiccan sabboontonni Oromoodhaa warri ka caffee raammis gaafa siis abdii murannee falmachaadhaa ture mootummaa guddoo saniini mootummaa cimtu saniin abdii osoo hin kutatiin falmachaadhaa ture waan dandeenyu hundaan maalayyaa anaa miti warri gaara keessaa qabsaa'aadhaa ture. Kilaash fannifatee osoo addan bahin mootummaa tana ni jiisinaa abdiidhaan warri qabsaa'aa ture. Gaafa siihuuhi TPLF irratti qabsaa'atan gaafa siihu gaafa isin silaa TPLF hin firoomuu waan namaa gootu TPLF wajjin hin firoomne. Maaliif dhugaadha qabna dhugaadhaaf dhaabbanna kaayyoo falmachaa turreefii fi falmachaa jirruuf qabnaa jechuudha. Kaayyoon teenya garaadhaa miti. Silaa garaa taate bar TPLF irra facaatee gaara keessa yaatu guda keessa teessuu miti. Gaafa TPLF beeta mangistii jirtu gaafa TPLF ta'uun isaan deeggaruu waa sii gootu lafa harkattu maallaqa harkattu. Silaa gaafa san qabsaa'onni Oromoodhaa gaaraa galanii taan. Arra gartee isaanii rakkatee goda keessa fiiguu miti. Qabsaa'onni Oromoodhaa of course diinni kee maqaa gaariidhaan si yaamu. Diinni kee gaarii siif hin hawwu. Diinni kee sin faarsu. Arra TPLF miti. Ergamtuu juntaadhaatii miti. Kan waan biraatu nuun hin jiin inumaa wayyaadhaa'u. Waan silaa hamtuu namaan jamaa hundaa'u qabsaa'ota Oromootiin akka jettan silaas beekamaadha. Shakkiin hin jiru. Dhugaan jirtu garuu nuti TPLF gaafa isiin humna qabdu gaafa isiin salaattaniif saniyuu ittiin falmachaadhaa turre. Arra isii facaatee guda keessa yaatu. Isii dhiigni Oromoodhaa maraachee olii gad ari'u akkami wajjin dhaabbanna. Eessarra dhaabbanne bad isiidhaa miti isin mormaadhaa jirra. Isin ka silaa mana mootummaa jiru. Silaa barammaa isin wafaarsine silaa biltsiginnaa guyyaa tokko aboo Abiy waan gaarii jiru jenne I know isin hundinuu silaa naaf salaatan. Abiy irraa eegale namni ka caffee raammis ijiraahi edaa gurbaan kun akkanaa caffee hoottuu kana godhadhu caffee kas ta'e silaa maaliif isin hundinuu sammuun teessan duwwaadha. Nama if keessaan qabdan nama waa beeku if keessaan qabdan. Dabballee tartiibaan qabdan yaaduu hin dandeessan. Namni isin jalaa qabdan hundinuu nama sammuu yaadu osoo hin ta'in nama garaa yaadu jalaa qabdan. Warra sammuu yaadu warra Oromoodhaaf yaadu manadhaa keessan. Tiilee silaa garaa barbaanne silaa maqaa barbaanne kaleedhaas osoo biyyarraan baane TPLF taane dabballee isaa taane Oromoo jeesaadhaa akkuma keessan akkuma Mukhtaar Kadiir ta'uu bar Oromoon dadhabdu hin jirtu. Garuu sammuun gantummaan dhalatteefi sammuun
namummaan dhalatti wal dhabdi. Garaagarummaan keenyaa fi keessan kana. Waan nama taa'ee dhanneef ummata keenya akkanarraa namummatti jijjiirraa kaayyoon keenya waan taateef akka keessan ta'uu hin dandeenyu. We cannot. Isin ta'uu hin dandeenyu. Akka keessan bitamuu hin dandeenyu. Garaaf jennee ummata keenya gurguruu onnee akkasii hin qabnu. Garaa akkasii hin qabnu. Malee silaa yoo garaati silaa qaata taanee miti qaata gaafa biyyi jiru osoo biyyaa oboo nu feesu. Isin biyyaa nu ariitanii biyyaa nu baaftaniiti arraas. Ergamtuuti pelleef guunuun jettan awwar biyyaati xiqqoo waan garii lallaalaa hajjaa maal taatan obboleessa OPDO waan garii mee xiqqoo akka fakkaattu. Amma uummanninis qawwumaan gubbaa teessa malee uummanni keenya biyya keessaa nuu beeka. Dhugaatan nuu beekan. Garuu qawween gubbaa dhaabbattanii eenyuutu Oromoodhaaf dhugaa harkaa qabaa uummanni keenya guutuu uummanni beeka. Kaleedhaas baratii pellee bar beekaa ture. Garuu waan qabee jira waan ussee jira. Isinilleen xiqqoo fakkeeffachuudhaaf akka uummanni isin amanu qabsaa'ota kaleetiin ergamtoota juntaa jechuudha miti. Dogoggora biraa faa nu barbaada agartee waan xiqqoo fakkaataa nu barbaada nuun ja'a. Waan xiqqoo gartee uummata bira deema. Amma caffee raammis juntaadhaa wajjin gaafiin biyya keessaa kaatu caffeen gaafa as tureehu dirree qabsoo ture. Jara kanaan mormaa ture. Dhiiroo eega Ameerikaa dhaqe maal rakkateeti juntaa ifiifuu facaate tahee gaafii ka'a. Namni gaafachuullee baatu sammuu keessatti gaafata. Dhugaan fakkaattu haa. Kanaafuu xiqqoo fakkeeffadhaa waan fakkaataatiin deema. Juntaan isin warra lammii Oromoodhaa saba keessan haadhaa fi abbaa keessan ganee garaa jala gore kanaatu juntaadha. Taayyee danda'a. Maaloo taayyee danda'a. Maaloo taayyee ko si haadhaa fi abbaa kee qa'eete qotee bulaa keessaa dhalattee si guddise ganee duudatti galee garaa kee jala goreetu juntaadha malee nu warra irra xiqqaattus lammii teenya bira yoo maallaqa qabanne yaada gaariin cinaa dhaabbachaadha. Gorsa gaariin cinaa dhaabbachaa lakkii jedhu kun diina keessanii firri keessan kan jennee itti himaadhaa deemnu kuni nuti akkamitti juntaa jabna ulaagaa tamiin. Mee ulaagaa tamiin juntaa nu gootan jira keenya rabbii jaadha. Abiy Ahmed osoon beekin waan lama godhe waan lama gaarii godhe Abiy Ahmed osoon beekin niin godhaa jeetii miti. Tanaas qalbiin dhageeffadha. Alhamdulillah rabbil alamin. Dhageessu waa lama gaarii godhe Abiy Ahmed osoon beekin Oromoodhaaf hin gaarii godhaa jeetii miti. Wanni gaariin dura godhe tak booda murtanii gaammaas kana poosti gootanii caffeen biltsiginna deeggaraa kanaan hin jenne. Osoon beekin waan lama dogoggoraan waan gaarii dalage. Itoophiyaan Abiyyi wajjin xumuramte aangoo Abiy booda Itoophiyaan hin hafne. Itoophiyaan tiqaxxalaalichu osoo juutu Itoophiyaa belleessee haaye. Arra Itoophiyaan itti fuftii yookaan tiqaxxalaalichu ja'an kuni akkaataan itti Itoophiyaan maalii Oromoo uummata biraatiif hime uummata sabaa sablammii hundaaf. Itoophiyaan maalii Itoophiyaan biyya akkamii Itoophiyaan biyya eenyuun jaaramte Itoophiyaan biyya dantaa eenyu eeguudhaaf jaaramte waan jiru clearly akka gaariitti tolcheeti Oromoo qofaa miti sabaa sablammoota hundaa lafa kaa'e. Itoophiyaan ta olaantummaa Amaarratti jaaramte ta'uu Itoophiyaan ta olaantummaa amantii takka Ortodoksiitti jaaramte ta'uu takka jaa. Itoophiyaan ta afaan Amaaraatiin jaaramtee fi ta Amaarummaa ta'uu clear godhee lafa kaa'e. Amaarinis firraa baasaniiti maalummaa fi Oromoo fi miti uummata Itoophiyaa guutuuf fudhaaf ibsan. Arra uummanni Itoophiyaa hundi Walaayittaa, Sidaamaa, Somaalee, Affaar, Beenishaangul Gumuuz kun hundi kana hin fudhatan. Abiy waan kana godhuudhaaf angalatoomiin jaan. Lamada tana rabbi harka isaa qaba. Rabbiitu dhugaa Oromoo harka isaa qaba. Osoo Oromiyaa gubbaa Oromiyaatti lola kaasanii Oromoo billeessuudhaaf lola Oromiyaa gubbaa nafxanyaan naanneessaadhaa jirtu. Akkamitti uummata Oromoodhaa kana fin'aa dhabamsiifnaa osooni nafxanyaan gubachaadhaa jirtu rabbiin ofeeti ibidda Tigraay fi Amaariddu qabsiisee ibiddi sun caffeeraa misiyoon teessinaa qabadhaadhaa amatu kumaantamatti dhaamuudhaaf hin taa'u.
amata kumaantamatti ibiddi ammaan tana qabate kun dhaamuudhaaf hin taa'u. Amaarri ol seenee uummata Tigireetti jenosaayidii akkasii dalagee amata kumaantamatti lolli karaa kaabaatiin eegale kun dhaamuun taa'u. Oromiyaa keessaa Oromorraa lolli olii qeeti diina keenya lama iddutti eegale. Kan abi beekeen goone osoo hin beekeen godhe diina keenya lama iddutti diina seenaadhaa Oromoodhaaf. Historical enemy. Diina keenya lama iddutti lolli tana lameen Abiy Ahmed fayyaadee waan gaarii goote. Waan gaarii dhagooti. Osoo hin beekin uummata keenyaaf nagee kenniti. And WBO knows how to take care of Oromo and Oromia. Waraanni bilisummaa Oromoodha. WBO'n qeeroo fi qarreen akkaataa itti biyya fi keessatti biyya fi jaaratan biyya fi keessatti hojjetan they are working on it day and night and they know what to do. Oromiyaa akkatti jaaruudhaaf ta'an akkatti harka galfatan ittis qophaa'aa jiran bar OPDO'n if jalan gartanii if keessan gartan if keessa qe'ee teessan keessa mana keessan gartan mana keessan keessa WBO'dhaa jira you don't see maaliif qabsoon beektan ka qabsoon beektan adeemsa qabsoon beektan dammaqina uummanni Oromoodhaa qabuun beektan mana keessan keessa WBO'dhaa jira mana keessan keessa nama lammii quuqamu jira namni lammii isaatiif quuqamu hundinuu waraana bilisummaa Oromooti. Namni Oromoodhaaf tole yaadu hundinuu waraana bilisummaa Oromooti. Namoota maqaan kaafne hedduu jira. Warra OPDO'dha. Warra maqaan kaafne. Warra akkuma nama duruu haaseen ture. Warra achirra madamee achirraa dhugaa saba fi dalagaadhaa jiru. Isaan keessa taa'ee. Warra achi keessa taa'ee waraana bilisummaa Oromoodhaatiin akka xurree banuuf Finfinnee keessa waraana bilisummaa Oromoodhaa jira. Finfinnee keessa who knows? Afaan Amaaraa son, afaan Tigiriyaa son, afaan Xaaliyaanaa son, afaan Faranjoomee dhaqa. Kuni istiraatiijii qabsoon takka itti deemuu qabduus. Gaafachi waa hirjan waraana bilisummaa Oromoodhaa ka beeta mangistii keessaa miidiyaadhaa fi beeta mangistii dhuunfatee achirraa haasa'u tasgabbaa biitti abbaa harka galtee jirti tasgabbaa marroon Finfinnee keessa tasit ilmaan Oromoodhaa baga guyyaa kana geessanii baga waliin nuu geenye qabsoo bara dheeraadhaaf abbootiin keenya godhaa turte qabsoo bara dheeraadhaaf wareega kumaantamaan itti baafne arra xumuraan geenye jira jeeguun marroon beeta mangistii keessaa reediyoo xaabiyaa fi TV control godhanii achirraa ibsa kenne. Wayne marrookoo gabbaa wayne marrookoo gabbaa si galee that day is soon. Amma dhufuudhaaf ta'a guyyaan sun kana shakkina. Oromoon numa bilisoomti. Oromoon diina isii moohuudhaaf ta'es arraa miti. Ijoollee hedduun kaleen beektu. Maybe you don't know yesterday. Qabsoon tun akkam keessa kuttee as geesse gaafa ganda tokko keessa waradaa tokko keessa namni lamaa si dammaqee suuta walitti dhufee walitti hasaasee gaafa boosaabaa namni dhokatee dhageeffatu. Ooyiruu keessa taa'ee dhokatee jaartii dho'isaa jaarsi. Jaartii yoo gartee uleefaadhaan dhufan harkaa baatiyee jaartii dho'isee ilmaan dho'isee dhageeffata. Qabsoon Oromoodhaa kan hunda keessa kuttee as geesse. Yaa OPDO. Kana hunda keessa kutteeti. Jaartii dhokachaadhaa. Ilmaan dhokachaadhaa. Qabsoo jaartii dhokattee deeggaraadhaa. Waa meeqa keessa hulluuxeeti as geesse. Arra alhamdulillah rabbil alamin Oromoon tun hundi an Oromoodha. Oromoodha. Sabboonummaa dhiisaadhaa an Oromoodhaan tunuu warra kalee qabsoo keessa tureef warra qabsoo eegaleef bilisummaadha. Arra OPDO'n nuti Oromoodhaaf hin jechuun maqaa Oromoodhaatiin afaan Oromoo takka barreessuun OPDO'n kuni bar qabsoo qabsaa'onni gaara keessaa godhan malee qabsoo gantoonni fidanii miti. Qabsoo qabsaa'onni gaara keessaa wareega gobeelletti kafalameetu arra OPDO'n akka afaan Oromoodhaatiin waliin dubbattee afaan Oromootiin barreessitu dhiibbaa dhiiga qabsaa'onni gannaqee godhe malee OPDO'dhaa miti. The same thing. Kanumaa dhufuudhaaf ta'a.
qabsoon deemu jirti if dura gulufu jirti takka for a minute qabsoon oromoodhaa dhaabbattee beektu garuu nu fakkaatti waan hedduu hawwinuuf waan dafnee bilisoomnee arkuu barbaannuuf waan dheeratti nu fakkaatti garuu hizaabarra if dura gulufaadhaa jirra if duuba deebinee hin jirru ilmaan oromoodhaa hamilee isin cabin hamileen gadi isin hin bu'in remember yesterday kalee abbootiin keenya maal keessa turte when I was 5 years Oromoon gaafaan hulaa takkaa fi lama qaroo namni keenya as hin jiru arra sadarkaa kamni jirra arra yoo xiqqaatti bar bahaa fi dhiya ka arbar khawalloo na dhageeffata khawallaggaa na dhageeffata khabooraan na dhageeffata khatuulamaa na dhageeffata raayyaa na dhageeffata caffeen kun waan oromoodhaati haasoo jira waan keenya haasoo jiraa jeniiti achi dhageeffatan kalee garuu qabsoon teenya and I know when OLF was limited very limited to Mali Gobelle gawachi keessa olbani gaddeebani nama keenya kana oo isaan fadii qunnamani aboo qonqonu kenni akkana kharaanu dabarsi kanummaan janii kunu gaafa qabsiisu akkana faadhaatu ture akkana keessa hullee as geenye bakka irraa kana jirra akkaataa abdii murannu keessa hin jirru hamileen teenya jaaramaadhaa deemu qabdi mo'achaa jirra irra aanaa jirra arra waraanni keenya bar shawaa keessa lolu jira finfinnee jala salaalee balolu jira finfinnee jala sigale oromoon bakka hunda waan dandeessuun bar dhagaa darbachaa jiru yoo xiqqaatti bar diinaan oodaadhaa jirra humna lee dhabi diinaan bar oodaa jirra we know jaru kun diina keenya beeyne so warri hamileen teessan isin gaggabuutu hamileen teessan isin hin cabin wareyni abbootii teenyaa lafatti hafaadhaan jiru hafuuf isin taa'u galmaas gahuudhaaf deema barritti galma gommaasii ammaan tana hamileen teessan gabbuutee dhiiroo joorii sidhanii maadees akkas ta'e akkitaanu hin jiru abi mootummaadha ta'uu deemaa abi jabaa yoo kasi yaadde siitu if midhaa jira akkasii OPDO isin fayyaan qabdanii waan arraatu isin gammachiisaa taburuu yaaduu hin dandeessanii takalee irraanfattan garuu ta arraa isin gammachiifti gowwaa kofalchiiftee ilkaan lakkooyitaa itti rumuun isin waanuma arratti jirtan arra mileen lamaan arkadhee dachii akkana arkadheen jira makiina akkanaatiin oofaa tanumaa isin gammachiisa malee takalee kutte irraanfattanii jirtan warra keessan ka hunqaadhaan isin guddise qoon qabdana taayee dandaadha haadha abbaa kee hiyyummaa keessatti waan kopheen siibituun qabne hachisi guddisan arra qoon qabdu silaasan qoba qabaatte hiriyaa haadhateetii oromtitti ni kabaja hiriyaa abbaa keetii abbaan marroodhaa silaa siifis abbaadha namni gaasamuu qokkis ilaala abbaan marroodhaa siifis abbaadha hiriyaa abbaa fi oromoon akka abbaa fi kabaja ati arra abbaan kee akkuma abbaa marrootti qotee bulaadha nama nagaan dalagatee ilmaan isaa guddifatee barsiifatu nama jiruun dabruuf barbaadu nama ilmaan isaa akka bakka ganiif barbaaduumi yoo abbaa keetiif kabajaa qabaatte arra abbaa marroodhaa hiitee abbaa marrootiin juntaan jettu yaa gowwaa maaliif qeetee quban qabdu qeetee quban qabdu ati nama haadha abbaa kee jechuudha namni hiriyaa haadha fi xiqqeessa namni hiriyaa abbaa fi xiqqeessa this is OPDO TPLF kanan goone bar kanan goone kanaafin OPDO'n ta'arraani gammachiifti arra poolisii leenjifattanii waardiyaa nam diidam soddomiin deemtaa mana bareedaa keessa galtaa kursi bareedduu gubbaa keessa waajjira teessee shane girisa juntaa ergamtoota juntaa well arra but tomorrow is different boru adda garuu boru adda kaleen dabarte isin tanuma arraatu isin gammachiisa jechuudha waan arra gootan kana garuu akkuma TPLF waan bara 27 gooteef dhugaan miidhaan isin gootee arra isii adabaa jirutti isinis boodar boru hakka
sibaata naggatti qabamee harka duuba qabamee hudduu keessa dhiitaadhaa jedhamuudhaaf taa'u isin. Toobaan tisilee kana boodan qeebalamtu. Toobaan teessilleen jilbiifattanii sagal toobbattan hin qeebalamtu. Maaliif? Osoo beeytaniitii haadha teessan boochiftan. Osoo beeytaniitii obboleettii teessan gudeeddan. Deemaa gudeedaa. Deemaa mana rugubaa. Amma mee haati barrootii fi barroo mee manguddoon gurguddoon amata meeqaatu mee maal balleessan? Silaa bakka fedhan dhaqanii jedhu kun manguddoon tun marroo hoottuu galli nu fixuu deeman ni gala marroon? No. Mee maal balleessan? Mee maal yakkan? Mee maalumaa fidhaman? Mee maal godhan? Silaa bombiitti hiiteewu dha'uun beekan manguddoo qotee bulaadha. Isaan mana galanii ooyiruu bobbanii mana galu taasise. Akkamitti OPDO'n gaddeebiteeti waan xiqqeenyaa waan salphinaa waan akkanaa kana dalagaadhaa jirti. An badii xiyyaaf haadha abbaa kee ni gaafatamni. An nama guddaadha. An adaalti. Ayyoo waa yakke badii xiyyaaf eenyu gaafatama? Anaaf billeessa. Nama guddaa kana nama ilmaan qabu. OPDO'n kanallee yaaduu hin dandeenye ummata daranuutu baaristeeti ummata biratti haasaa jirta yaa OPDO. Arra hogguun hiree abbaa keetii boochifte. Garaan qeeroodhaa arraaf haacalju malee hadhaa habbuuqaadhaa jira. Hadhaa habbuuqaa jira. Waan isin gootan kan namni arge hadhaa habbuuqeetuma liqimsee guyyaan haa dhufuu jee karaa itti isinirraa baasuun barbaadde malee caljeeti gowwaa ta'ee ta'an itti fakkaatin. No. Hadhaatu gara onnetti gadhimmisaadhaa jira. Gaafa isin dubartii gudeeddan gaafa isin imaama masgiidaa fuutanii jaartiidhaa fi ilmoodhaa hojii wal gubbatti jeeftan qeeroo waan san garte namni humna qabu ka qawwee fuudhuu danda'u hawaasa arke haguma haalli mijaa'uuf malee hadhaadhaatu onneesaa gubbatti gadhimmisaadhaa jira jechuudha. Sigalee kanallee yaaduu hin dandeessan garallee hin beektan. Arra waan fetan jaa guyyaan ni dhufa waa hundaafuu gaafaa jira. Arra gaafni keessan guyyaan keessan boru garuu addatu yaada. Jeeree dargiin sakfatti osoo hin kuujanii gaaf dargiidhaa qabsoo Oromoo dhaadessi miti qaaree dhawaataan tirachaatuma arra bakka arra jiru kana garuu bakki arra Oromoo jirtu bakka if duuba deebiin taane. Bakki arra irra geenye bakka if duuba deebiin hin taane. If duuba deebiin hin jirtu. Oromoon if duuba deebiin hin deemtu. Isin garuu yoo boolla qottillee suuta gadi fageessin. TPLF boolla ifii qotte keessatti arra awwaalamaadhaa jirti. TPLF boolla ifii qotte keessatti arra awwaalamaadhaa jirti. Isinis boolla qotachaa jirtan. Boolla tana gadi fageessinaa weefiin jaa. Weefiin jaa. Weefiin jaa. Waatu na mul'achaa jira. Boolla arra qottan tana gadi fageessinaa. Akkasii fayyaa ta'aa na wajjin turuu keessaniif galatoomaadhaa bakka dalagaadhaatiin jiraniis projektiin kalee eegalisan dheengadde eegalisan hin dhaabne ittiin fufaa arra yemal simit OPDOdhaafiin deebisaa kennuudhaaf dhufee OPDO gammada aboo rabbii jaa jarri OPDO kun dheengadde bargaafa mallas duwwar uummata Oromoodhaa baddirqiin taataa teessee waan ajaa'ibaa. Bar ummata Oromoodhaa namni keenya baadiyyaa keessaa sharaadhaa baa taaziyaa sangaa fidaa qalaa jedhanii eenyu du'ee mallasii du'ee wallee mallasii baaftanii OPDO rabbii jaati. Mallasii du'ee uummanni keenya qotee bulaan beeku. Qotee bulaan mee baadiyyaa gammoojjii keessaa mallas maaliif beeka? Mallas kun eenyu gudan uleedhaan OPDO'n akkamitti mallas hin beekne? Qotee bulaa keenya gammoojjii keessaa baddaa uleedhaan. Abo anin beeku maana tumtan ak beeku qabda mallas keenya du'e abbaa iyyata abbaa raayii afaan Oromoo maal jangaasa OPDO'n bar waan biraata katabafatte raayii abbaa raayii jedhanii afaan Oromootiin maal jedhingaa abbaa mul'ata
أبا ملتا ملس كينيا ولا لو أبي بريس أفان أنوموتي أفان أباراتينيس وليت باسني مالجني أبليسو سنو بدون متانا أمته بدين ملسي برنامج خيني بادي يا مقالة دركين هوري راقل تني شراد أبدني تازيا ولكوتا دعاء قدا أمة إسلامات بر فاتحة قراسف تني بر أوبيديون ربين جنتها خنوف ملسي أعوذ بالله من الشيطان من قد دوتين شيكوتا فاتحة دركين قراسف تني سبحان ربك رب العزة ملسي بر دعاء قوسف تني بويس ربي جاوب بدو اسم بر قوم مان تيسم بر هونغن قبدو الرب ملس إنجد أمتك هي ندير كي بافتني في ربي جامي لا أمتك هي أمنتر أنا بافتن أمتك دير كي بافتني دعائي قد أداف سنجاك لا هيا قبلين تني سنجاك فيدا قبلين تني سنجاك كسي فيدا شرع أسلابا ولكوتا هاون كين والله قافم بيدك خان دقي أم بينجرو قافم لسدي قام بيدك خان دقي بر فترة هاون كين جنم بر دير كي دان كني بر شرع سن فترة جيسني ملوا قدني بدينة تبوسني شرع جيسن إيرتنيس أولو إيفته درجات إيفته هنگا تازيان تربال لما خاتو تازيان ملس والله لذيب هنگا تازيان ملس تربال لما تاني خاتو تانيتي إيرتنيس أسو أولو لك أخافت شوفدو أسو جماع بشار أبافت شوفدو أسو جو اللي اسكول جيفت شوفدو تو دركما تازيان تاوكم يو تربال لما دورة تازيان ملس كنيسن OPDO you did all this أبي أحمد بركن إسني قولي بلينكي بركن قوتني ومتغيني سني أرى ملسني تعرفين دبين تيسن إسن تيسن هلان توبادا شوفان أبو تربت هلان توبادا تيسن هم بنمت يو بنمت اللي أنا أشوف يورهم نقبات والله يو وريهم نقبو إيه توبات تيسن كيبله أناتو قارد ديبي مرة فتين قبسا كاربو دعا سلاس أريك أبو نندو في قدر أبو نندو نسرح سنجرتو بكدور إنجروتي يو جرد كره كاسوله سلا أنا تجار غري قبسا سيره اسم توبان تسنجرتو يكا أورمورت راوچا تورتني في يكا أم قد أيرتن كنا هندنو اسنيف بريفم there is no safe haven for you guys. Echaba kesini batan. Echaba kesini. Yo to batan. Iyanna galfad dada amma takta kamfune hilal. Amma. Before it is too late. Iyanna amma galfad dada. Akka wara garte no jindalaga jiru sikaystaye. Akka sitti garte lalle yo wayyoma qabatan. Isin fudanneti isin dalaysif. Amma osoni finfinneen qabane shafjaa nuqunnamaadha caffee wanni baantu dhugaadha wanni dubbiin kee baay'ee na yaachise awwaan danda'u as keessa taa'ee isiniifin godhaa jaati waan gootan godhaadhaa fayyaa ta'a yeroo gaarii qabaadhaadha bakka dalagaatiin jira dalagaan fixeen jira deemuudhaan qaba gaafaan boqonnaa qabu walitti deebiin ammaasii duudhaan gaa'u rabbi jee inshaallah